Oromia Ansinibona Oromia Bia Sena Oromia Garan teras era dumne jira. Aywa. Sena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Munde. Kami negara kaya. Jita. Ojol. Akan nunggu tadi. Ayara. Tai. Udah bayar tadi. Tai mesi. Oh, bayar kita. Ayyega. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota Maammee Oro. Arraga kuno hundeelleen dhufee jira. Waan akka dhufeellee waan dhufeef inshallah walumaa irraa barra. Mega hundee maa qabatee dhufteera. Mee salaam guutaa guutaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nunggu ganti ka abidda mati watin ga wannan dhufeef ifaadha beekamaadha. Waan dhufeef gaafartee kumaan dengedde baallama qabadde si fira deeme. Haadha mana keetii gartee biqiltuu harkisiin jee. Saniin gartee edellee gartee achiin ture, haleellee achiin ture. Isii bira? Warra mucaa Oysuma Siiti jirti. Mucaa Oysuma Siiti? Haalaas gartee akka irratti himtee miti. Haalaan isa danaabee jira amma. Haalli itti naa himtee haala itti nama mana naqatteedha. Asmaami? Ati dogongortee jirtaa bara. Akkatti dogongortee si hima. Mucaan dhufee as taa'u san haati nama naqate ishiin nama naqate akka nama gartee mana galfateetti fakkaatisan. Rahima. Rahimati. Akkami ati gaafa fuutu Rahima takkaan dubbifne mucaa Oysuma Siiti kamitti hin beekin ati kamitti hin beenye. Egaa mucaan ilma Oysuma Siiti. Mana Rahimaatu jeetu dhufe. Isaan waliin Rahima. Ati tun beenye kaa namni biyya namaa keessa wal fuudhe kuni irra guddaan gartee jaartuu markannaa waliin gartee warra baratuunsaa. Malee mucaan Rahimaa akkasittiin dhaqee gartee isiinilleen waan isiin fardeeffattee wayiwaattee dubbatu gartee kanatti mucaa Oysuma Kiyyaa dhufee gartee mana jiru nama naqate jechuudhaan gartee nurra bobba'ee nagaa hin gaafanne gartee walumaanuu na tume akkasitti mucaan sirraa hin dhoowwu jennaan mucaas walumaan gartee waliin tume tuni gaan bayyoo heera Oromoo keessatti gartee sun wanti kanaatu ni jirti gartee egaa wanna kun mee akkam jettanii ilaaltan jetteeti tabiraatii wayita beekni boochee akka isinatti himti sanan dhuguma akkuma arra gartee isiin aarse kanattiin gaafa keetillee aare ammoo dhugaadha dubbiin hogguunatti himsan dhuguma beekan an dhuguman naqatte yeetiin garaa nu gubateewu amma ka naasitee dhuguma gartee nama galfattee gujettu matuma kiyyarraan dhaabee jaabaa sukkuraan naqabee beeka. Garuu beekee dubbiin abbaa duubaa hiyyeeti yan dhageesseeti. Tana Oromoon hogguu himaa tokko jetti himaati. Ati dheengaddaa akkumaan gartee teen aarsanitti teessillee na aarsite. Amma dhugaadha. Na dhaggeeffadhu boo. Fixattee ma? Maaliif fixadha? Dubbii heera takkaa taasisee haasofteen beektu hogguu ta'anii gartee amma siin caqasu jira ramman ta'eef gartee kanaafuu isiini nama tokko gartee hogguu mana keetii gartee lillee jiraatinii aboo ati eessarraayi eenyu siin jedhan eenyu atteessee san gartee jejjeetti dhaabbinetti sun taane eetas gabbiidhaan hubannoon akkasitti tilaa gaafachuun gara duratti akka dhuftetti gartee akka haasuu hin taane harka baasuu isitti harka baaftee gartee illee hanga keessa qabeessallee dhootu hin taane silaa aboo eessaa deemta eessaa dhufte eenyu siin jedhan maqaan kee eenyu warra eessaati ittiin gaafan isaas gaafachuu baattu isiin isaa eenyu jettee isii gaafachuun haadha mana keetii gartee walitti peessi waan taateef maatiidha gaafachuu silaa gaarii ture jarjarumaan dhuftee isumarra bobba'umsanii sangaa jira waraabisaa gaafa waraabisaa cinee jedhanii gaafa gartee gaafa horii cinee jedhanii baabaa kiyyaa takkanaati jechuun takkanaati hayyee amma dhaggeeffadhu laale duraan duwwaadhaa waliin hin barsiifne takka ta'in siin qabu
magaalaan deemtuun guutuun firmoosiitu biyyoota. Magaalaa guutuu Moo namni magaalaa kan jiru kun guutuu soddaa kiyya. Waan siima. dubbii qabdu. Dhaggeeffadhu kaanis gaafa kaan soddaa kiyya fira kiyya naan jette dhaggeeffadhu siif hima. Dubbiin taane natti hin deemina waan kan dhaqabu dhumman. Gaafa kaanis dhufee gaafa kamii arge boo. Sii miti boo sii miti. Isiin gaafa kaanis gurbaa kaan fira kiyyaatti. Ayyee. Kaanis fira kiyyaatti. Ayyee boo. Meeqaan tam fira kiyya soddaa dilli kuni. Maali soddaan dilli kun ilma eessuma si kana kan takka eegaa ilma dila kana dhale hin dhagahin. Har'a beekuun kami. Waa tokko jira beekii boonaa kiyya. Miidhaan si waqtii irratti beeti. Ayyee naa himi. Tanaa sinjee haamee ilma eessuma si kan isin jettu kun waa tokko jira boonaa kiyya. Ayyee. Firallee osoo hin taane nama tokko gartee nama mana kee jiru tokko gartee isaan waan gaafanne isirraa jettee gaafachuun sirra jiraata maasiteeti taakkaji. Ayyee. Ta nama gartee nama guutuu gartee namni hundi kaan firasiitii kaan oolsuma jettu nama dhufe gartee fakkeenya nama mataa hayyaa kakattaa waan jettee ni kakadhaan. Ayyee. Kakadhaa dhugotti. Akkam fakkaachuu. Nama mana kee yeroo hundi dhufa gartee dilli mana kee dhufuun gurte. Ayyee. Isbiin dilli yaa'ee mana kee dhufuun gartee haajibin mana kee dhufuun kaan oolsuma maarra jettu kuni. Ayyee. Aan arkee matti kakadhaan. Akkuma dubbii itti dhangaa dargoote. Ayyee tika kattu. Tika kadhuwa. Bar tiyyaan si malee si akka yeesi hin darman. Amma bara ati kas jettee dubbatte amma. Amma nama akka nama magartee manguddoo dhugaa yaaddutti. Ayyee. Wama harkisan dhaabbilee dubbadha. Amma dhangaa kamiin ta'e. Ayyee. Hogguu jaartiin nama mana gatteetiin isiis tumee hogguu nirra uudee isaas walumaanuu kaasee gartee akkasitti yaa'in tumbuutu qura jettu. Sirri gootee siin jee. Naam. Jedhanii waa sirri jechaa ooluun kanaa dubbii balleesseeru. Ayyee. Amma immoo isii biraa dheenyaan. Oromoo waan dura reebu. Isii biraa dheenyaan isiis maa jette. Ilma oolsuma kiyyaatu mana kiyya dhufe rahiima jechuun dhufe. Nun gaafanne. Booskiin na seene narraa qabuuf natti gartee as deeme isaas kaasisa miti. Yeroo Oromoo isaanii kanaan jira yoo. Atteeti dhaggeeffatu haa dubbatte. Haqa cibbuu haquma gaa akka dubbii jettutti teessis ilaalees dura teetti ilaaleeru. Egaa dubartiinis mirga qabdi. Mirga isiittis jaartii illee yoo taate mirga isiittiif nama sii kabajuuniif dhibbuma dhibbatti. Jaartii jaalatteen dhageessa jaartii jaalatteen nama siitii wajji jaalatte boo jaartii nama sii kaatee dhaabbatteeti namni kun wayinaa ta'a odoon gaafanne jarjaruunis odoon gaafanne jarjaruunis jarjarumaa amma ilmaan kanaas yoomse boo taakkaji guyyaa hanga kanamma haadha maatii keetii nama ilmaan kanarraa qabdu ooti habdaati. Kana jarjaran dhageessaa jarjara gaa dubbiin ni jirta arkeetiin jira maali beekta beeki waa hunda hogguu bira dheeytee yoo takkaatti maxxantee gartaa mire akkumaan jalqabate ilaaletti tanis ilaalee dhaqee akkami waan kun jirna waan akkanaa akkami jettan waan akkanaa hin dalagaa heera akka aadaa teenyatti safuudha. Safu ilmoo islaamattis waan akkanaa narraa akkami eegama akkami kan jettaa jettee beekta. Akkasitti balaa buuftee. Si galaaba. Si galtee. Naa yootee ma. Kana jettuu ani. Akkattiin bargaa isaan deeggaree hin jeebeete sin deeggaree beeka. Hogguu dubbiin asiin naa deebitu immoo anuu dogongora keessa jiraachuun farkee jechuudha. Jarjartee waa murteessuu sirrii hin taatu. Obsaan dhaggeeffattee obsaan laaltee waan san goote bareedaa. Na fakkaataa sirrii korrekti kanuu sirri dhuguma uummas. Si galaa jarjaruun gaarii miti. Oromoon akkasuma jetti jarjaruun gaarii waa jarjarri gaarii miti jetti. Kan jette. Akkasii maaliif annin kun akkuma bultiin ta'e gartee ijaaramtee turtee gartee oguutuu ta'e oofattuun fadhaa. Maaliif yookiin waan akan ni gubbuudhaan hin deemee si gartee ilaalaa miti. Akka nama Oromoo tokkotti hin deemee gartee isiisanis xiyya baaseeti boo
Maallaq iyya baasitiin deemee isinis ilaalaa jira. Ayyee. Yookiin keenaa kan ni gartee arraan tana gartee si wal dhabdanii gartee jimaan sarara qabaa hin jiru jimaa bitadhee dhufanii. Akkasuma akkasii bifa. Ayyee. Ati immoo. Maa dubbachuu qottoo hin dubbaddaati yaa. Ayyee dubbadhu. Hayi. Dubbachuu taphaan dhageeffadhu mirgana laalameeta. Akka birraa jedha keessatti. Laalammaa dhageeffadhu waan takka si hima. Ayyee. Motakkaa haasoo qottee tema teemana idi. Ayyee haasoo. Laalmee suma sii kana kanin amma tamee kan baratin haarra ni jiraatee timtu kunis dubbiin takka ajaa'ibaati. Dhageeffadhu. Ayyee. Magaalaan guutuun firasiitii musoddaaqiyyo yoon jee ni qeebalamti. Ati hanqam takka firasii ta'uu beekte gurbaa sun gulaatti. Shakii qabdaa jechuudha. Namni kun fakkeenyaa ija fakkeessuu dandeenya waan kana. Ayyee boo. Dhageeffadhu. Ayyaa. Oofadhu. Waan sun sirrii hanqam takka qabatama beektee naan jechuu dandeessee atummaanuu. Waa tokko jira. Sirriidha. Waa tokko jira. Namni kun beekee lafaa kaatee ati rahima kiyya namaan ni jettaa boo. Rahima kiyya. Ayyee. Jetta. Ati isi tanasi fuute moo biyya fuute moo? Tanasi gaafadha. Ayyee. Mee biyya fuute moo si fuute? Asitti fuudhe. Yeen. Gaarama kana maatii isii guutuu battee jirtaati. Hin bareessu rakkina siiti gara kana barsiisinga. Rakkina. Hanqana barsiiftee hin beeku hanqana. Rakkina isillee yoo qabaatte ati immoo hagartee warra rahimaa san gartee oomishni ilmi oomishma keetti. Akkaataa itti wanti kun duutuun taa'es si himee jira dhageeffadhu moo? Waa tokko jira. Naa galaa baraan addanaa baatee jirti. Gaafatti gaafaan ala bee jira. Ala bee akkas ta'ee dhufees waan sun hunda keessa siimeen si taphachisee jira. Wal dubbisan dhageeffadhu. Saboo. Jalaa kaasee ogguun alaa dhufe osoo dhugaan rahima siisuun taateewu dubbisan dambaafachuu dandeessa. Waan ala baatee ati ala jirtu shaalarra jirtu. Hawlaa si cufamtee jirtu. Rahima si kanaawu bakka sanatti dambaafachuu dandeessa. Waa tokko jira. Si aaree ala shaararra bulee dhufe abbaan maal isaati? Ati waan tokko dhageessa. Yaaddeeti haadha mana kiyyaa kana gartee jetteeti deemti shaarra bulti. Akkasuma mire? Haadha mana keetiiti. Isumaas. Hayyee. Beekii dhalaan takka jaarsa lama qabdu. Yoo ta'e dhiira faalaatu afurii sadii fuudha. Akkasuma immoo? Jiru heera keessaas hin jiru amantii keessaas hin jiru qabadhu akkasitti. Naam. Tagartee gartee shaarraan bulee san jaalalaaf gartee aara isii gartee walitti aartee gartee isiin boorra jettee boo'uun san sirrii goote sirriin goone isin hin jenne yoomillee sirrii goote subhaan hin jaa. Hayyee. Taphalleessitee balleessu subhaan hin jaa. Maaliif dhugaan dhuga qabdii hijibni hijibaa boo kasii walitti dubbannaa yookaan gartee irra dibaan beenyu nuti jenereeshiniidhaati. Hayyee. Sigala. Hayyee. Mee akhir dubbii naa Muhammad maa. Akhir dubbiidha. Akhir dubbii maatti dheereessu jirti armati. Abboo akhiraanis qabriidha. Hayyee mee dubbimoota naa akhir sinaan. Xumurri dubbiidha. Hayyee. Kan itti waliif gartee isaanis manguddoo wajji isaanii wajji meekaasu taatu gartee nan bifne. Hayyee. Haakama isiidhaan geessine mucaan geessine. Hayyee. Egaa kuni. Hayyee. Badii fi fuusii oo miskiinni waan dha'u miskiinni harkaan jiru gaarii maal beektaa? Laal arras laal odoo tujjaa argaate jirra dhageeffadhu waan oduu waa qabaatte irraan tana. Maaliin beekaa maaliin harkeen haakama geessa? Isii san tumne. Isaas hin beeku isii huttee darsa guratte. Ayyee. Guyyaa silaa haakama geessu. Waa qabaannaan bara ilmaan keetiif waan guutuu keessi namallee bira keessu jaartitee barbaadatte. Barbaadi gaa. Dhageessa waa barbaanni jaartii fi beeki nama jaalatan jaartitee tajaajatu san gartee. Hayyee. Hayaata keessanii hayaata keessi har'a ilmaan kun eenyu yaama. Aboo hayyee chaa'u daddabeeti mee haa itti ofi. Hayyee bar jechuu baattusi nuti heera Oromoo keessatti haa dubbii godhe duubatti illee hidhuun beeku gara hojii teenya aadaaf qabna guyyaa keessatti waan fidannu miti. Nuti irra dhufne malee waan nuti tumamee jiru. Sigala. Hayyee. Taakka ji. Dhugaan abbaan dhugaa qabu dhugaa kan nameeti. Gartee abbaa sobaatiif soba isaa fudhatee otoon jaalatin gartee dhugaatti ni minaati gartee narra dibaati gartee gubbarra woxiina irra buusaa jechuuni. Dhugaa dalagaan ta'umti jenereeshiniin kun soban feenu dhuga feena. Nama dhugaa nutti himuun irraa gad deemti baas. Hijibni nu hudha. Hayyee nu kijibu jira labbu mee taayee. Si gargaa eelaan naamna beektaa gartee dhugaa ishiitiif. Hayyee. Isin akka amma namni fuulduratti fees ni beektaa fuulduraa duratti akkasii fuuldura teenyeeti agartee
isaan bira eenyee Ayyee. eegaa manguddoo bara fudhadhee si achi manguddoo bira si deeman dhageessaa. Achii nama achii na. Akkamitti illee? Ayyee. Akkamitti illee? Haa gurguun sun hin baraate. Haa nu qaasi. Dhageessaa moo? Ni barataa. Amma haasonni biraan jiru gurguun sun hin baraate. Amma nu qaasi. Ayyee. Gurguun sun taate. Ayyee. Si geesseetiin Ayyee. ammaa sogguu manguddoo bira ittiin gorfadhaa sitti. Afaaniin cal jettee taa'isee gartee hogguu dubbee si ilaalu qofa dubbachuu. Aboo afaanii cal jechuu miti. Waan taa'anii narra gombisanii fudhachuu moo? Ni fudhadhu. Na dhageessaa? Hayi. Nuti shira bara sitti mitu jira. Hayyee. Ati si hin baane dubbiini. Nuti warra shira beekuu miti. Shiraas hin daleenyu. Shira beekuu fi shira beekuu fi beekuu dhaba. Bakka sana waliin dhaggeeffadhu bakka sana waliin dhayineeti. Bomalaa dhaarate. Asiin kan inni mire. Barnaa musnuu barnaa. Waciin dila baasu waciteeti. Kaala nan godhin hayyee mi'aan inni kan waas. Waciteeti si jujjiraan. Hayyee siifin baasa duba. Waci laa naa baasii mir. Duba akkami. Fakkeenyaa waciin dila baasu wacii naa baasii si gartee akkasitti si ilaala biyya namaa keessa jira namuu dalagatee bulaa si jee. Naam dhugu hayyee. Akka ilma Oromoo tokkotti gartee deemee si ilaalu jiraame. Hayyee. Akka manguddoo Oromoo tokkotti. Moo warra obbotii ola seeti gartee ni beektaa. Akkasitti si galchaati barcaa hangas bitiiti gartee hangas qabaachuu waan naan kuti. Yaasaatii oli diranii. Sanii miti bira sanii jiru. Fudhattaa dubbii. Hayyee dhugaa biskiinuu uummata nyaan dhugaa bareedu si kanane. Hayyee. Kijiba abbaa kijiba kee bareedan karaati. Kana tolfadhu sirreeffadhu fuuldura jennaan nuti akkasitti timuun. Kana achi irratti baahee gartee achitti soggura itti suuta tasgabbaayii hanga dubbii si kanamtutti. Haba kora beeksaree lafa argeenyaan wal seenne booskiidha. Taate. Kanaan sitti madda otoo cingee. Ijoolletii. Naga badda. Akkana jaa kun hundi haala dhufeeti gaa'e. Uummatee sanii mul'ata yaani. Mee uummatee sun laqeetiin ka. Mee akka isin kasiittuu ilaalee isinii galchaati. Usaawaa takka yaaddanii ta'an kan dhufayyee. Haa egaa ijoollee tanaa ammoo galgala hin ta'e egaa mana keessa jira mana keessatti. Nukaasi ija manguddoo duratti hogguu manguddoo bira dheenye. Hadiraan hanga dubbisii kanamtutti dubbachuun heera Oromoo beekami. Hayyee heera Oromoon hin beekaa. Ilaafi ilaamee hayyee. Haadira tiiteen na keessanii qottoo waan waasi. Kasii isin jettan asirraa qaba. Hayyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arragaa manguddoos eegu jirraa. Manguddoo tetteenyee eegu jirraa. Daawwattoota hordoftoota keenya. Ni dhufna jaanii nu bilbilanii jiran. Taakkanaati ija mataarra wallaanan jenneeti abbaa manaa miciyoo tanaatillee yaamne ija mataarra wallaanan jettiin Oromoon akkasii saniif manguddicha dhiyoon tanaa sanis itti ergee abbaa manaa isii fiddee dhufuu qabda jeeni akkasitti fidee dhufu jira. Akkana tetteenyee eegu jirra hoo. Mee daawwattoota keenya salaama dhugaatis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya galatoomaa gaa wanni nama mudannee hin jirtu. Kanaaf gaamee inshallah akkatti aanu gaa akka taamu taa'u walumaan gaa irra geenya nufaana turaan isin hin jaa. Oh, Assalamu alaikum. waalaikum salaam. Akkam. Nagaa. Nagaa. Wono ideera. Oh, turreemi. Kan naguma. Nagaa. Fayyaadha. Fayyaadha. Jettani. Nagaa. 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 Fayyaadha. Injii wallahi. Nagaa nu idan ha. Aboo kanaa gurbaan. Tai. Akkana nu shororgeessu jiru immoo. Isa. Kana kono abba. Amma nasi. Hayya aboo. Akkam nagaa miti. Akkam nagaa. Milkaana. Fayyaadha. Nu jirta. Gaarii. Ijji wajji. Akkasi gaarii. Hayyee maaliin dhufte? Gaanam tokko guyyaa hunda gartee engaddaas gartee haa isaas akkumaan engadda gartee gaafaan ture dhufe. Namni kun isiin jettees oowwaadha. Namni kuni ni sodaatee turte. Akkasumatti hin beekne egaa isin dhufees gartee walumaan agartee isin jettan agartee qabuu dandeessaa'ee qabuu hin danda'an isin jee gartee isaa sanii gartee dheenyee gaa baruu qabnaa gartee ichi dheenyeetiin nama guddoo gaa
namni kun beekee jaartii tana beekee arra warra mana warraa jirti innis dubbiin akka biratti hubatee inni akka biratti hubatee isinis akka biratti naayimtanii akki hundi gartee wal dhabaadha. Dhiira buuftee sana sama akka kadhatanii. Akka biraatti kadhatu fudhatu akka illee hin jirtu maa. Meetiris maal ta'e beektaa namni beekee arra dhuga dubbanna beeka dhugaa arra walitti dhufnee jira dhugaa sun jira. Haala darbaa feenu gartee sirrumaanii abbaa haqa qabu haqa kannee abbaa jibbu qalina kun akkasuma jira. Oromiyaan siin boona Oromiyaa biyya seenaa Oromiyaa